Alhamdulillah rabbi kiyya galanni haga'u ba'arin fayyajira baharin fayyajira namoonni waa'ee namaa dubbatin maal jettanii ani namni waa'ee namaa dubbatuni nama sanii waa jechuu odoon taane waan sanirraa dubbatudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isin jecha warroonni chaanaalii keenya guddisaa jirtan hedduutu akka galatooma warroonni maatii ta'a isin jechuu barbaadu. Alhamdulillah rabbil alamin baharin fayyajira ammallee mucaa bareeda mucaa lafaa dhufaa jiru mucaa xiqqaa Jawaad jechuudha. Wallahi baay'ee dhukkubaa jira isallee rabbiin haadha qabu rabbiin aafiyu. Isin jechuu barbaada viidiyoo tana guddisu odoon taane shukrii rabbii kennaaf fatiyaan hangam akka cinqamaa jirtu akkasumas haati mana Jawaad maal keessa jirti ka jedhu dhugumaan jechuudha waan nama baay'ee gaddisiisu. Viidiyoo hedduu viidiyoo tokkorra haati sabboontuullee dubbattee jirti. Namoonni achi keessa jiran of eeggannoo cimaa godha namarraa dhalarraa of eeggannoo cimaa godha. Wallahi fatiyaa baga gammaddee nutis baay'ee si gammanne obboleettii kenna atiin kuni nama jabduu nama cimtuu akka taate fakkeenya dubartoota ta'aa jirti jechuudha. Dhugumatti jechuudha waa hedduu keessa dabarte sadarkaa ammaa kana isa wajjillee har'a dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee tokkotti namatti dhagama jechuudha. Wallahi baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Hojiin kee wanni ati hojjetaa turte akkitti namooti si bira dhaabatanii si gargaaranii jedhan himmoo dhugaa rabbii haa ulfaatanii. Dhugaa namnis ammas nama jabaa wayitu isaan keessa jira isii cinaa jira fatiyaa cinaa nama jabaatu jira jabaan rabbii garuu rabbii gaditti mucaan sun jechuudha bulloo sha'u isa jedhamuuf kuni nama jabaa dhugaati dhugaa bakka kamuu deema dubartii jaarsa wallootu bira hin deema namoota walloolan bira hin deema walitti araarsa fatiyaa bira immoo sirriitti dhaabbata fatiyaa bira odoon taane durarra gaftinti idilli balaa uumteerra fatiyaa cinaa jira jechuudha dhugaa rabbii akkasuma